كنو قبرا في موتين قافا والقدة زبنا خليف من دبرين ومرقه قافتكو والقهيدا فواما ميدا كوكه ألا يا بيت المقدس الرادو في سقه عمر دي مرافقه قبر الجساتي وليني رحمة ما في سناني نملك السي دنيا ديني قالت دي مباسو دي بيت المال الرا جديك بين يومتا يوسمي دمتن الرا بربي نقا فنان جواب زاد برا لمتاني دبرتي قالت يرا قالا قدوم فتني قبها لمهجرة إنني بقبرتي سابها لمدينة الرا فكين وان تاتف كرام بلاد من نبلماني رحمة الله سناني نلك سيدياني ويتا عمر بي الرابلة فكفته ترچا غموجه ساتي کو بنساتي ولك سبابته غرموتي الرابته دبره دنگال ركبچ ساكايته ميلا دوا بول دراد مغال كفته كنفات الريادة متوان زبنا كولي ثم كسناني نمك سيدياني ومن من ديني لغانكو تبادته أمر ربي رسول قلبي جرارو فتح أمير الدولة من قاتوانا كنا مدته أيانا معلومة دين إسلام أوبته كان نهم بجلبا يوم ستي مدته دم سكرا فقفتي أدو قموتي سناني رحمة الله سناني نملك السيد يادي خادم ساتي ولي قال دبرين تاي وفنان النقابة وفتي أتيقى بكا قدتو كوهل كان البامي والغاية إربينو كاللوني تكوكو تامير ربوه إموتي بيا ميقاتي أكستي ما جتني رحمة الله سناني نملك سيرياني مؤمن ربي فوق بيوم بيدكماني رحمة الله كنجديني نملك سيرياني خيرين جرى دبي فما دبت ما رقبوني رحمة الله سناني نملك سيرياني تقوم ولا درسني عديديني رحمة الله كنجديني نملك سيرياني ربي ترقي سمي جرم رزادي بلاني رحمة الله سناني نملك سيرياني يا ربنا سكرنا قم جوبي يا لماني رحمة الله سناني نملك سيرياني بيا فلسطين قهو في الترياتو كايه عمر دو فاجراتو وأمان دو دقه نمو جمان أرقوف نمكة مكته وامي والاتدام دو في فقنيا كايه وآيساتو يروسان دو كما الكايه الدنيا كيسا والكايه بوتين سابلناني رحمة الله سناني نملك سيرياني غاف جرّتي غاو دبرين كجرّا تران كان غبريچاتي نمني تاو بالرا جدين خادم تجسا متديانرا يا أمير المؤمنين تاون تواسرا أتركفتي أنتا أمانين أرقرا هتو لغين سنة كرابو جده غافناني رحمة الله سناني نملك سيرياني جده عمر دبري كتين تسيقال الرا أكان سوچون جده بكت سيسنرا أنساتس نمو مامالينا إنجال سرا جده غالر كفتة دمي غرافو درا موتين بيهقتوف كن فقاته ولرا نمكنات وردرا جراته دبر دراني رحمة الله سناني نملك سيرياني غاف دولة ميقات مرك إسلاماتاتو كان الرقوق دمي دانغا باسي والنياتو
biyyi gaafas mootummaa Umar jala jiraatu har'a mootii digdamee waynatti fakkaatu anda gadde sanaa ol malee achi gadin taatu akkasiinu walin taatu walin laaftu agartanii rahmatummaa keessanaani nu milkeessi duniyaa diinii Umar ibnul Khattaabiin kan shayxaanni sodaatu bakka inni jiruuf karaan irra baheerran baatu jaalalli rabbii guddaa isarraa jiraatu biyya Umariin arguudhaaf waan uummanni fakkaatu yeroo inni bakka uummanni eeguutti achi dhihaatu silas waa waliin fakkaatu hin eegamuuf inni kuni rahmatummaa keessanaani nu milkeessi duniyaa diinii uummanni eegaa jiru suna kana jetti wal ga'e Umar mootii biyyoota meeqaa sababa ta'e bu'aa waraanni isa marsee gamaa gamana ga'e kan duula kumaatamaan eegamaa dhufusee Umar jarri dhaga'e finni kun faallaa ta'e dubbiin hibaa dhibaa ta'e amanuuf rakkatanii rahmatummaa keessanaani nu milkeessi duniyaa diinii Abbaa Ubaydaan fagootti argee dhaga'e simate bira gahee ilaalee akkaataa isaa hubatee waan inni uffatee dhufe argee baay'ee rifate gallaaluu miilatuun waajjira kophee baafatee cittuu gurmuutti baata ulee dhaarra raafate gaala harkisee deema gabricha irra kaayyate hakkisaa kun tulfaate rifate Abbaa Ubaydaani rahmatummaa kan keetiini nu milkeessi duniyaa diinii akkuma ta'uu dhabee of keessa naanneffate jedhee yoo Umar kanaan biyya dura dhaabbate ummanni maal nun jedha jechuutu garaa nyaate Abbaa Ubaydaan dubbii gadi qabee gaafate yaa khaliifaa islaamaa maaluma si mudate biyyee si ilaaluuf waamee si eega wal guurrate maal akkamiin kanaan kaatee dhufte jedhee gaafannaani rahmatummaa keessanaani nu milkeessi duniyaa diinii gaafiinsaa kun Umariin ajaa'ibatti taate namni na gaafate kun toose ta'uu baate silaa jidduu keenyatti wanni taate ati jaalallee rabbiif nabii sababa taate amiinu haadhiil ummaa ta'uudhaan na jaabaate huutuu nama biraa taate silaa naftuudha dubbiini rahmatummaa keessanaani nu milkeessi duniyaa diinii jedhee dubbate Umar nutummata xiqqaate gadaa jaahiliyyaatiin jaarraa dheeraa salphate ummata duubatti hafe addunyaan kun tuffate rabbiin isaa islaamaatiin gubbaarra nu baafate izaa yoom uffannaadhaaf tolfannaatti rarraate dubbii jajjabduu dubbate gaafiinsaa sun harsinaani rahmatummaa keessanaani nu milkeessi duniyaa diinii Umar akkuma sanaan ummata bira ga'e dubbii waamameef dhaqee hojii isaa bakkaan ga'e maftaha Beeytal Maqdis dhufee harkasaa ga'e kanaaf waamamee deeme jedhan Madiinaa ka'e ana sittan gabaabsaa seenaa dheeraa waan ta'eef gorsa qabaafan keessaa dubbadhee siniin ga'e yoo rabbiin koo qalbii waa haajomtu biraan na gahe waan diiniin kun namaaf ta'e wal yaadachee fannaafanii rahmatummaa keessanaani nu milkeessi duniyaa diinii xumurarra ergaan koo yaabbolaa koo dhageessaa waan ergaa diin islaamaa dubbataa turre keessa ergaa wal biratti dhiifataa dhufne kaleessa nasihaa waan rabbiin nu laaffise himne keessa waan khayrinuu qabaannaan itti fufuuf ba'eessa yaada qabdan nu dhaama hamlees nu jajjabeessa maal jettume yaanni keessan nasihaa maal naaf dhaamtanii rahmatummaa keessanaani nu milkeessi duniyaa diinii
الحمد لله ربي درس نوك النديني رحمة ما كيسناني نمل كسي دنيا ديني موتي بيا ميقاتي أكستي ما جتني رحمة ما كيسناني نمل كسي دنيا ديني مؤمن ربي فوق بي وفقك بيدكماني رحمة ما كيسناني نمل كسي دنيا ديني Galatoma ulfaadhaa.